Hello, Abdi Family Academy. How are you doing? This is grade 11 and the English grammar part is about punctuation and the mechanics in writing. So today we are going to discuss definition of punctuation and the mechanics, the different function of punctuation marks, and some sample related questions with the topic. This is the objective of the lesson. So by the end of this video, you will be able to tell what sentence punctuation and the mechanics are. Then you identify different functions of punctuations. Then you correct a given sentence by using punctuation. Mata duree kana erga barattanii booda punctuationii fi mechanics'n maalidha kan jedhu addummaa isaa hin himtu. Function of punctuation marks adda addaa kan himtan ta'a. Then you correct a given sentence by using punctuation marks kan jennu objective mata duree kanaati jechuudha. So let's see punctuation and the mechanics. Punctuation jechuun maalidha? Mechanics kan jedhu kun maalidha kan jedhamee walii wajjin ilaalu. Let's see together. So punctuation refers to the marks and the symbol used in writing to help make the meaning of sentence clear. Punctuation gaafa jennu refers to about marks and the symbols. Mallattoolee barreeffama keenya keessatti fayyadamnu barreeffama sana sirriitti ifa gochuuf clear gochuudhaaf mallattoolee yookaan sirni tuqaalee nuti fayyadamnu kun punctuation seenna. Sirna tuqaalee barreeffama keenya clear gochuudhaaf barreeffama keessatti fayyadamnu is said to be punctuation. So this punctuation is used to summarize the relationship between your ideas. Yaanni sirni tuqaalee kun walitti dhufeenya himoonni yaa barreeffama keessa jiran walitti dhufeenya yaadaa barreeffama keessa jiru tokko ibsuudhaaf dhimma itti baanaa jechuudha punctuation yookaan sirna tuqaalee kana. Punctuation also helps to determine meaning. Sirni tuqaalee hiika hima tokko murteessuudhaaf nu gargaara. By the way, sirni tuqaalee hiika jijjiiruu danda'u. Fakkeenyaaf qoodduu iddoo adda addaatti yoo fayyadamne hima tokko keessatti hima sana hiika isaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Akkasuma sirni tuqaalee warri kaanis. This is why we say punctuation is help to determine the meaning of the given sentence. Sirna tuqaalee kanatti fayyadamne hiika jijjiiruullee danda'a jechuudha sirni tuqaalee. The next one is mechanics. So mechanics in writing refers to the rule of written language like capitalization, spelling, abbreviation, and the proper use of punctuation. So the proper use of punctuation is said to be mechanics. Sirna tuqaalee kana sirnaan fayyadamuun iddoo qogguddeessa ta'utti qogguddeessa galchuun, spellingii seeraan barreessuun, abbreviationii barbaadu seeraan barreessuun, qoodduu galchuun, tuqaa galchuun, mallattoo araabbii galchuun iddoo barbaachisuu fi yaada barbaachisutti mechanics jennaan. So here we need to clearly identify these two terms. The first one is punctuation and the next one is mechanics. They are not the same actually, but people may use these punctuation and the mechanics interchangeably. Wal jala jijjiirree fayyadamu. Garuu hiikni isaanii tokko miti jechuudha. Punctuation gaafa jennu refers to the marks and the symbols used in writing. Mallattoolee yookaan immoo sirna tuqaalee barreeffama keessatti fayyadamnu gaafa mechanicsiin kun immoo the proper use of punctuation jechuudha. Sirnaan fayyadamu lakkasitti mallattoo gaaffiif barbaadama tuqaa miti tuqaadha immoo waraabbii miti ennee kan nuti fayyadamnu kun is about mechanics. So we need to know these two terms effectively. So today we are going to see some of the punctuation marks which we commonly use in our daily writing. Among the first one is comma. Sirna tuqaalee barreeffama keenya keessatti sirnaan fayyadamnu keessaa muraasa isaaniiti akka kan laallu. Isaan kana keessaa inni jalqabaa koomaadha.
Koomaa yookaan qoodduu ennee kan waamu. By its nature, the comma is used to indicate short pause. Amma gaafa dubbannu dubbii keenya gaafa communicate nama faana goonu sagalee fudhannaan qilleensa fudhannaa yookaan hafuura galfannaan keenya ni jiraata. What we call short pause of sound. Amma gaafa dubbannu iddoo yaada keenya finnetti hafuura fudhannee yaada lammaffaa jalqabna. By its nature, comma maal ibsuudhaaf fayyada yoo jenne is used to indicate short pause of our sound during our daily communication. Dubbii keessatti akkas goona. Sagalee fudhanneetu yaada ittaanu immoo itti fuudhnaa jechuudha. Barreeffama keessatti immoo iddoo akkanaatti qoodduu fayyadamnaa jechuudha. Short pause kana ibsuudhaaf. Kanatti dabalatee qoodduun faayidaa adda addaa qaba. Number 1, it is used for words or phrases and clauses in series. Tarreeffama waan tokkoo keessatti jechoota ta'uu danda'a, phrasii ta'uu danda'a, ciroo gaalee ta'uu danda'a, jecha ta'uu danda'a. Tarreeffamni jira taanaan kan nuti fayyadamuu qabnu koomaadhaan adda baafna tarreeffama sana. Tarreeffama sana koomaadhaan adda baasuun nurraa eegamaa jechuudha. For example, apples, mangoes, and the bananas are my favorites. Tarreeffama jira jechuudha as keessa. Appiliin jira, mangoon jira, bananaa jira. So apples, mangoes jennee koomaadhaan adda baafna jechuudha. Maaliif tarreeffama wantootatu jira waan ta'eef. Kana adda baasuudhaaf koomaa fayyadamna jechuudha. Kan jalqabaa faayidaan koomaa inni jalqabaa. Inni lammaffaan comma is used to separate independent clauses when they are joined by subordinating conjunctions. Independent clause lama yookaan immoo ciroo of danda'aa lama gaafa isaan subordinating conjunction warra jennu warra akka therefore, moreover, however, and the like. Kanaaf kan kana fakkaataniin gaafa wal qabatu koomaadhaan adda baasa. Asitti wanti nuti xiyyeeffachuu qabnu ciroo of danda'aa lama yoo conjunctionii qabaachuu baate koomaadhaan adda bahuu hin danda'u. Koomaadhaan adda bahuu hin danda'u. Ciroo of danda'aa lama yoo conjunctionii qabaate malee. Conjunctioniin kun gosa adda addaa ta'uu danda'u. Itti dhufnee ilaalla. Ammatti subordinating conjunction warra jennu kana yoo qabaate ciroon sun lamaan garuu of danda'aa ta'een koomaadhaan adda baafnaa jechuudha. Yoo conjunctionii hin qabne garuu ciroo of danda'aa lama yoo conjunctionii malee koomaadhaan adda bahe this is common sentence error warra jenne keessatti ramadama waan ta'eef hin ta'u. Conjunctionii qabaannaan garuu adda baasna jechuudha koomaadhaan. For example, patience is an important quality of a person, semicolon. However, it needs maturity and critical thinking. Asitti sirna tuqaalee lama argina. Inni jalqabaan semicolon. Inni ittaanu immoo however booda dhufee subordinating conjunction kana booda dhufee koomaatu jira. Jalqaba semicoloniin kuni ciroon kun lamaan of danda'a. Patience is an important quality of a person. Is an independent clause. Lammaffaa immoo it needs maturity and critical thinking. Kunis ciroo of danda'a kan biraati. So ciroo of danda'a lama semicoloniidhaan adda baasuu hin dandeenya. Semicolonii keessatti ilaalla. Amma xiyyeeffannaan keenya garuu however jedhee ishiin kun koomaadhaan adda bahuu qabdi jechuudha. However kana booda yookaan immoo subordinating conjunctionii kana booda dirqama koomaa fayyadamuu qabna jechuudha. The third usage of comma is to separate of subordinating clause from main clause. Beekamaadha inni tokko ciroo hirkataa ciroo of danda'a qabaachuu danda'a. So ciroo hirkataa ciroo of danda'a irraa kan ittiin nuti adda baafnu koomaadha jechuudha. Kun yoo maal ta'edha? But do not use comma when the main clause appears initially. Yoo ciroo of danda'an jalqaba irra dhufe koomaadhaan main clause irraa adda baafna. Yoo main clause yookaan ciroo of danda'an immoo jalqaba dhufe koomaan fayyadamu. Ciroo hirkataa yoo jalqaba dhufe garuu koomaadhaan ciroo of danda'a irraa adda baasna jechuudha. Anyways,
Comma is used to separate of the subordinative clause from the main clause if subordinative clause appears first. Look at this example. Because the situations are not convenient for him, this is subordinative clause or what we call dependent clause. Kun ciroo hirkataa. So, koomaadhaan adda baafna jechuudha. Utuma immoo akka caasaa himaa kanaa ilaalle, because the situations are not convenient for him, pause of sounding is jiraat. Afura fudhannaan sagalee jira. Lammaffaa immoo ciroon kun ciroo hirkataa. Koomaadhaan adda baafna jechuudha asitti. He decided to disseminate pretexts. Kun immoo ciroo of danda'a. Otoo ciroo of danda'an kun jalqaba dhufee garuu koomaan fayyadamna jechuudha. This is the usage of comma. The fourth one is to separate introductory phrase in direct speech. Direct speech keessatti introductory speech yookaan immoo introductory phrase kan jennu kana ciroodhaan adda qoonna. Kun kan inni ta'uu danda'u direct speech keessatti. Indirect speech keessa garuu koomaan hin jiru. Boka says kan jennu introductory phrase ishin jennu kanadha. Boka says, this is introductory phrase. So, education is the most important activity in my life. So, iddoo kanatti yeroo hundumaa direct speech yoo ta'e introductory phrase ishin kun koomaadhaan adda baate jechuudha. Koomaadhaan adda baate. Inni kan biraan before coordinating conjunctions in compound sentence. Keessumatti compound sentence keessa coordinating conjunction yookaan fun boy warra jennu jira. This is coordinating conjunction. Isaan kun coordinating conjunction. So, isaan kun hima keessa gaafa jiraatan compound sentence uumamuun isaatiin ciroo of danda'a lama qaba. Fun boy kana wal qabata yookaan immoo coordinating conjunction kana. So, warra akka forii, enda, norii, bati, orii, et warra jedhamu kanaan wal qabataa jechuudha compound sentence. So, iddoo kanatti koomaa fayyadamna warra kana fuuldura. Fun boy kana fuuldura koomaa erga fayyadamnee booda fun boy kana keessaa tokko fayyadamnee achiin immoo ciroo of danda'a isaafee fayyadamna jechuudha. For example, I was tired, comma, but this is coordinating conjunction. I kept studying. She can sing, comma, and she can dance. So, ciroo of danda'a lama koomaadhaan adda baafna coordinating conjunction yoo fayyadamne jechuudha. Otoo garuu coordinating conjunction kun lamaan batiif endaan hin jiran ta'e I was tired, comma, I kept studying otoo jenne inni kun command sentence irraa comma splice kan jennu ta'a jechuudha. So, kanaaf coordinating conjunction yookaan subordinative conjunction jiraachuu qaba jechuudha. Keessumatti compound sentence keessatti immoo coordinating conjunction fayyadamna jechuudha. Inni kan biraani to set of non-essential information in non-defining relative clause. By its nature, relative clause divided into two types, non-defining and defining relative clause. Non-defining relative clause kana keessatti odeeffannichi is not necessary part of the sentence, is extra information waan ta'eef koomaa fayyadamna jechuudha. Koomaa fayyadamna jalqabas dhumas information sanaatti. For example, my brother, comma, who lives in London, comma, is visiting me. So, hima kana my brother is visiting me yoo jenne gahaadha. Who lives in London additional information idha. So, kanaaf comma jalqabaa fi dhuma information is additional yookaan extra information ta'e non-defining relative clause keessatti comma fayyadamna jechuudha. Defining relative clause keessa garuu hin jiru comma. Before sentences that are followed by tag question. Tag question uumama isaatiin comma fayyadamna. Sentence sanaa fi tag question sana adda baasuudhaaf. For example, I am sympathetic to children begging in the street. Comma arinti I jenna malee full stop fayyadamnu iddoo kana. Statement sanaa fi tag question sana koomaadhaan adda baafna jechuudha. Koomaadhaan adda baafna.
So these all are about comma. The next one is semicolon. Semicolon. So we use semicolon in the following situation. Number one, to join two related independent clauses in place of comma in the coordinating conjunctions. When asitti sirriitti hubatamuu qabu in place of comma in the coordinating conjunctions. Bakka qoodduu fi coordinating conjunctionii sana keessaa balleessinee jechuudha. Qoodduu fi coordinating conjunctionii keessaa balleessineetu maal fayyadamna? Semicolonii fayyadamna jechuudha. Garuu two independent clauses sun maal ta'uu qaba? Related independent clause ta'uu qaba. Kan walitti dhiyaatanii ta'uu qaba jechuudha. Very related. Garuu yeroo akkanaa coordinating conjunction is commas hin fayyadamnu jechuudha. Let's see this example. Our government wants different investors to involve in different investment activities in the country. Semicolon. Important infrastructures have not yet been well constructed. Ammaga ciroo of danda'a lamatu jira. Inni jalqaba our government wants different investors to involve in different investment activities in the country. This is one independent clause. Next, important infrastructures have not yet been constructed. Kun ciroo of danda'a lamati. Kan lammataati. Ciroo of danda'a kana lamaan otoo ilaalle immoo they are very related. Kan walitti dhiyaatanii waanuma waan tokko haasa'u. So isaan kana coordinating conjunctions balleessine, commas balleessine, semicolonii bichaadhaan wal qabsiifna jechuudha. Asitti otoo endaan jiraate, batiin jiraate, ooriin jiraate, nooriin jiraate, fooriin jiraate, soon jiraate yookaan immoo yeetiin jiraate kana fayyadamuu qabna jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo comma fayyadamuu qabna jechuudha akka dura kaasne. So two independent related clause without comma and the coordinating conjunction semicolonii fayyadamuu qabna jechuudha. Next, with either conjugative adverb or transitional expressions such as, for example, for instance, that is, besides, accordingly, furthermore, otherwise, however, thus, therefore, ima tokko keessa yoo jiraatan akka transitional expressioniitti yeroo hirkata of danda'a lama gidduu independent clause lama gidduu isaan kun yoo jiraatan isaan kanas dirqama semicolonii fayyadamna jechuudha. Semicolonii fayyadamna warra transitional expressions yookaan immoo conjugative adverb jennu kana fuuldura. For example, Keetim worked for Money House on all his homework, semicolon. Nevertheless, then comma, he was unable to finish all of it. These are two independent clauses. Kun ciroo of danda'a tokkodha. Inni jalqabarra jiru kunis ciroo of danda'a kan biraati. So asitti semicolonii fayyadamna. Transitional expressioniin as jira. Isa immoo commaadhaan ciroo of danda'a biraarraa adda baafna. So semicolonii akkasittiin fayyadamna jechuudha. The third usage of semicolon is to replace a period or full stop between related sentences when the second sentence starts. Fakkeenyaaf kana lamaan mee ilaalu. I was tired. Full stop. I went to bed early. Jechuun dandeenya. Garuu yeroo baay'ee amma asitti pronoun dhufe malee otoo jechas ta'e inni jalqabaa kun kaapsii ta'uu qaba full stop booda. Garuu immoo bakka kana I was tired semicolon I went to bed early jechuun ni dandeenya. Semicolonidha. Ciroon kun lamaan garuu two independent clause ta'uu qaba. Kanaaf full stop yookaan period bakka bu'uu qaba jechuudha. Sentencein sun lamaan garuu related sentence ta'uu qabu. I was tired. Nan dadhabe. So I went bed early. Dafeen immoo gara hirriba kootii deeme. Kun lamaan walitti dhufeenya qabu jechuudha. Yookaan immoo sababaaf bu'aadha. Sababan dadhabeef dafee tanan gara siree kootii deeme. They are very related. Yoo akkas ta'e semicolonii bakka full stop buusuu dandeenya jechuudha. Two
related independent clause kan jenne faana wal fakkaatan kuni. Anyways garuu full stop fi semicolon bakka wal buusuu dandeenya. Maal ulaagaan guutamuu qaba asitti? Lachuusaa independent clause ta'uu qaba, related sentence immoo ta'uu qaba jechuudha akka fakkeenya kana. The third one is colon. So use colon in the following situations. Number one, you commonly use colon to introduce lists in a sentence. Tarreeffama hima tokko keessatti list gochuudhaaf colonii fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf the following skills are important when you join university. Ammagaa important skill sana list gochuuf waan deemnuuf colonii kana fayyadamna. Coloniin kun listii sana nutti agarsiisa jechuudha. Karaa biraa maal jechuudha? I'm going to tell the skills which are important when you join university. Akka jechuuti coloniin kun asitti. So writing and speaking in English, taking important lectures, managing your time and cooperating with peers. So sirna tuqaalee adda addaa argina asitti. Tokkoffaa colon listii sana dura. Garuu waan asitti of eeggachuu qabnu the following the skills which are important when you join university are otoo jenne colonii fayyadamuu hin qabne asitti. Colonii fayyadamuu hin qabne auxiliary yoo jiraate. Garuu akka fakkeenya kanaatti colonii fayyadamnaa jechuudha. Kan biraan immoo koomaan jirti. Series sana adda baasuudhaaf. As jirti, kunoo as jirti. Kan biraan immoo full stop dhumarra immoo jira. So kun amma himni fakkeenyi kun sirna tuqaalee baay'ee qabaa jechuudha. So coloniin by its nature is used to introduce lists in a sentence. Sentence keessatti listii agarsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. When the second sentence explain, illustrate, paraphrases or expand the idea in the first sentence. Semicolonii kan nuti fayyadamnu ciroof danda'a lama ta'ee inni lammaffaan garuu isa jalqabaa ibsa yoo ta'e, paraphrase godha yoo ta'e, odeeffannoo dabalataa waa'ee kanaa kenna yoo ta'e, hiika isaa kenna yoo ta'e, ciroo akkasii gidduu colonii fayyadamna. Semicolonii miti akka dura inni isaa. Fakkeenyaaf he got what he worked for. He got what he worked for. Inni waan hojjechaa ture sanaaf argateera jedha. So amma waan inni hojjechaa ture sana baruu qabna jechuudha. Kana yeroo barru ciroon biraa dhufee kana define nu godha. So he got what he worked for. Colon, his promotion is accepted by all of his colleagues. So maalidha wanti inni hojjechaa ture so wanti inni argate yoo jenne I tell you, I am going to tell you jetti semicoloniin kun. So ima fuulduratti fayyadamne kana ibsuudhaaf ciroo danda'a biraa gaafa fayyadamnu colonii fayyadamna jechuudha. Waan semicolonii fayyadamnu fakkaata asitti to independent related clause waan ta'eef garuu immoo waan asitti ta'e kana hiika isaa nutti hima jechuudha. Hiika isaa nutti hima. Semicolonii caala iddoo kanatti colonii fayyadamna jechuudha. Number 3, to separate hours from minutes with no space before or after colon. Akka beekamu sa'aatii fi miniitii gaafa adda baasnu colonii fayyadamu. Garuu space hin goonu, no space. Our English teacher arrived the classroom at 8:20. So ishii kana 8 fi 20 jechuudha. 8 kanaa fi 20 kana adda baasuudhaaf kan nuti fayyadamnu coloniidha jechuudha. Colon. To separate chapter from verse in biblical reference with no space before or after colon. Biblical reference adda baasuudhaaf. Chapter fi verse isa adda baasuudhaaf colonii fayyadamu. 14 lakkoofsa 6 jechuu keenya. So we need to use colon between verse and the chapter. The fourth one is full stop. We use full stop for different purposes. So as a general, we use full stop in the following situation. Number one, to end affirmative sentences.
hima tokko fixuudhaaf xumura hima tokkotti actually this is obvious full stop fayyadamna jechuudha. My school has 600 students and 102 staff members. As itti maal fayyadamna full stop fayyadamna hima kana. Number 2, to end imperative sentences. Imperative sentencing karaa lama dhumuu danda'u nature isaaniitiin. Tokkoffaa full stop dha, lammaffaa immoo exclamation mark dha. Kana maaltu murteessa yoo jenne feelingii keenya. Fakkeenyaaf strong feeling yoo ibsina ta'e full stop caala exclamation dha. Urgency waan akka balaa fa'aa, waan akka urgency fa'aa, strong feeling fa'aa yoo ta'e full stop caala exclamation mark dhaan ibsina. Haa ta'u garuu full stop daanis dhumuu kan danda'u ta'a jechuudha. So to end imperative sentences. For example, turn right at the library. Kana strong feeling miti, surprise miti yookaan strong command miti. So kana full stop dhaan himna jechuudha. We are normal, we are feeling normal jechuu keenyadha yeroo akkasii. Malee ajaja tattamaa yookaan immoo waan balaa wayii waan akkasii miti jechuudha gaafa full stop dhaan xumurru. Discuss this question with your partner. Gaafii kana hiriyoota keessan faana mari'adhaan. This is normal feeling. So exclamation dhaan finnu kana full stop dhaan finnaa jechuudha. The third one is we use comma to write abbreviation. Abbreviation fayyadamuudhaaf full stop fayyadamu. For example, Mr. Johan, full stop. BBC, full stop. Abbreviation akkasii fayyadamuudhaaf full stop fayyadamna jechuudha. So wantoota kana fakkaatanii fi kan nuti full stop fayyadamnu jechuudha. Walumaa galatti. Inni shanaffaan question mark. As the name indicates, question mark is used as the end of question. So dhuma gaafatu ta'e gaafii gosa lamatu jira. Direct question, indirect question jira. Indirect question garuu question mark hin barbaadan. Indirect question warra akka fakkeenyaaf request fa'aa yoo ta'e question hin barbaadanii garuu direct question yoo ta'e question word qaba yoo ta'e fi auxiliary dhaan ga'ee warra akka yes no question yoo ta'e question mark fayyadamna jechuudha. But indirect question irratti fayyadamnu jechuudha. Kan biraan tag question fayyadamna question mark. Fakkeenyaaf you are coming with us, aren't you? Dhuma kana irratti question mark fayyadamna jechuudha. The sixth one is exclamation mark. Exclamation mark. So an exclamation mark is punctuation mark used to show strong emotion, surprise, excitement, or command. Strong emotion keenya, miira keenya, waan akka haarii fa'aa, eekamsa fa'aa, gammachuu fa'aa yoo ta'e, ajaja cimaa fa'aa yoo ta'e, gaddas yoo ta'e, warra akkasii kana exclamation mark fayyadamna. Exclamation mark itti dhimma baana jechuudha yeroo baay'ee. That is amazing. Strong emotion jedhamu. Gammachuu keenya olaanaa ibsuudhaaf exclamation mark dhaan. Gaafa dubbannu miira keenyarraa, feelingii keenyarraa ibsuu dandeenya. Gaafa barreessinu garuu sirna tuqaalee fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. So that is amazing. So we need to use exclamation mark as a stop right there. Strong command jedhamu. Strong right there. Achuma dhaabbadhu. Yoo jenne strong command jedhamu. Ajaja cimaadha. So wantoota akkanaa kanaaf maal fayyadamna? Exclamation mark kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Exclamation mark fayyadamna. So this is the related questions with the topic. Kun gaaffii mata duree kana faana wal qabatu jechuudha. Gaaffii muraasa qabna mata duree kana faana kan wal qabatu. So let's see together. Number 1.
The instruction says choose the best answer from the given alternatives. Which one of the following sentences correctly punctuated? Himoota armaan gadii keessaa kamtu sirriitti qubeeffame jechuudha. Sirriitti sirna tuqaalee fayyadame. Which one is correctly punctuated? A. His father, who lives in Harar, is a merchant. B. His father, who lives in Harar, is a merchant. C. His father, who lives in Harar, is a merchant. D. His father, who lives in Harar, is a merchant. So this question is about punctuation mark. So let's see together. Filanno ayola lemma. His father, who lives in Harar, is a merchant. So who lives in Harar kan jettu kun additional information. Himni kun his father is a merchant to jenne garummo himni kun non-defining relative clause. Non-defining relative clause da. Garuu kun koomaan qabu sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif additional information kun extra information kun koomaadhaan hima kanarraa adda bahuu qaba ture. His father, who lives in Harar is a merchant. His father jedhe koomaa fayyadame. Who lives in Harar is a merchant. Kunis sirriitti sirna tuqaalee fayyadame. Sababni isaa extra information koomaa tokko ton taane inverted comma, closed comma. Koomaa cufamaa waan ta'eef jechuudha. Kunis sirrii ta'uu hin danda'u. Okay, let's see option D. His father, who lives in Harar, is a merchant. Kunis filannoo baafaana wal fakkaata garuu iddoo koomaan fayyadame adda kun jalqaba fayyadame kun immoo dhuma information ijaatti fayyadame. So this cannot be an answer. Let's see option C. His father, who lives in Harar, is a merchant. So this is correct answer. Maaliif non-defining relative clause keessatti extra information sana karaa lachuu koomaadhaan himichirraa adda baafna waan ta'eef jechuudha. Koomaa fayyadamna waan ta'eef. Karaa lachuu jechuudha. Himicha akka duras duubas. So hima kana omit gochuu dandeenya jechuudha faayidaan koomaasitti. So his father is a merchant. This is enough and that means the same thing. Question number 2. Which of the following uses a colon correctly to introduce lists? Himoota armaan gadii keessaa listii hima keessatti tarreessuudhaaf kolonii kan sirriitti fayyadame kamidha? A. Before leaving for trip, we must pack clothes, toiletries, snacks, and important documents. Okay, let's see the next alternative. Before leaving for the trip, we must pack clothes, toiletries, snacks, and important documents. C. Before leaving, for the trip, we must pack clothes, toiletries, snacks, and important documents. D. Before leaving for trip, we must pack clothes, toiletries, snacks, and important documents. So, gaaffiin kuni sirna tuqaalee keessaayyuu kolonii kan sirnaan fayyadame kamidha. Before leaving for trip jennee kolonii yoo asitti fayyadamne listiin ittaanee dhufne waan ta'eef we must pack jedhee pack kan goonu waan baay'ee listii sana agarsiisuu kan qabnu garuu koloniin dura dhufe. Option B irratti. Before leaving jedhee kolonii fayyadame sitti immoo listiin immoo hin jiru. Listiin jiru as keessa
Trip kanaaf maal qabannee bahuu qabnaa kan jedhu. Kunis deebii ta'uu hin danda'u. Before leaving for the trip, we must pack kilos, toiletries, snacks, and important documents. We must pack jedhee list godhamu. We must pack jedhee list godhamu. Garuu immoo kun maaltu A fi B D maaltu adda godhna yoo jenne before leaving for the trip kun ciroo hirkataadha. So silaa koomaadhaan adda ba'uu qaba ture jechuudha. Ciroo hirkataan ciroo of danda'a dura gaafa dhufu koomaadhaan adda ba'a. Diin jechuudha. So koomaan immoo hin jiru as keessa. So option A alaadha. Before leaving for the trip ciroo hirkataadha. Comma, we must pack achi listiidha. So A can be an answer. Gaafa ilaallu sirna tuqaalee hundumayyuu wajjin ilaaluu qabna jechuudha. The third, which sentence demonstrates the proper use of punctuation mark from the given following sentences? Himoota armaan gaditti kennaman keessa sirna tuqaalee kamtu sirnaan fayyadamedha. The experiment was success. Semicolon, because all variables were strictly controlled. Semicolon fayyadame. Experiment was success, comma, all variables were strictly controlled. Ciroo of danda'a lama, commaadhaan wal qabsiise. The experiment was success, semicolon, all variables were strictly controlled. Ciroo of danda'a lama, semicoloniidhaan wal qabsiise. Experiment was success, semicolon, but all variables were strictly controlled. Tokko tokkoon alaa. Eerra kan jiru the experiment was a success. Semicolon jedhee conjunction jiras. So semicoloniin immoo iddoo conjunction jirutti fayyadamuu hin dandeenya. The experiment was success, comma, all variables were strictly controlled. Kun immoo ciroo of danda'a lama koomaadhaan waliin qabatu. This is comma sentence irra jennu keessa jira. Raanoon isaa keessa commas plus. The experiment was success, semicolon, all variables were strictly controlled. Kana ciroo of danda'a lama which are very related semicolon wal qabsiisuu dandeenya. Inni dirra jiru immoo the experiment was success. Comma jira, conjunction jiras. Conjunction jira, semicolon jira. It's not correctly punctuated. So C can be an answer. Two independent related clauses kana conjunction malee yookaan immoo transitional word malee wal qabsiisuu dandeenya. Two related independent clauses jechuudha. So deebiin C ta'a jechuudha. Which of the following uses comma correctly? Kanneen armaan gadii keessaa koomaa sirriitti kan fayyadame kan. Maria, who is the best pianist in the school, will perform at the concert tonight. Maria jedheet additional information ishii dabale. Garuu immoo koomaa iddoo tokkotti itti fayyadame. Inni kun garuu non-defining relative clause. Eshi Maria, who is the best pianist in the school, will perform. Koomaa ammoo as fayyadame. Koomaa karaa lama fayyadame garuu which one is additional information kan jedhu ilaaluu qaba. Maria at the concert tonight otoo jenne hima kana keessaa omit goone himni kun ergaa guutuu dabarsuu nu danda'a isa jedhu laala. So Maria at the concert tonight kun ergaa gaarii dabarsuu hin danda'u jechuudha. So koomaan iddoo malee galtee jechuudha karaa kana. Karaa lachuu yoo jiraatte. Okay. Maria, who is the best pianist in the school, comma as is jalqabarra galte, will perform at the concert tonight. So non-defining relative clause keessa who is the best pianist in the school kan jedhu kanatu extra information. If we omit, the sentence means the same thing. Maria will perform at the concert tonight. Yoo jenne is very acceptable and it means the same thing. Let's see option D. Maria, who is the best pianist in the school, will perform at the concert
Too nice. So the correct answer can be C. So option D kana moral Maria who jedhe koma. So koma nasiddo mallegalte. The fifth question. Which sentence use full stop correctly in series of short statements? Kamtu koma sirriitti fayyadameedhamas. The witness hesitated, full stop, looked around nervously, full stop, and finally answered the question. Amma kun tarreeffamadha. Garummoo full stop fayyada. The witness hesitated, looked around nervously, jedhe full stop, and finally answered the question. Since the witness hesitated, full stop, looked around nervously, and finally answered the question. D. The witness hesitated, looked around nervously, and finally answered the question. Listiidha waan ta'eef yookaan immoo siiriisiidha waan ta'eef dhimma kana keessa full stooppii goone otoo hin taane koomaa fayyadamna. Koomaan immoo yaadicha sana gidduu gidduutti fayyadamna yaada sana isa liistii ta'e sana adda qooduudhaaf waan ta'eef D is the correct answer. So as a general, today we discussed more about what is punctuation mark, what is mechanics, and some related questions with the topic, especially punctuation in afaan mata duree gaaffii wal qabatan bal'inaan laallee jechuudha. These are some isaan kun mallattoolee yookaan immoo sirna tuqaalee bal'inaan fayyadamu hunda miti muraasadha. So this is all about our topic. This is Abdi Academy. Learn smart, shine bright, and have a good time.